Jaartu malee hin qabdu. Iskiin qabu warra kana. Nama hin qabdu. Watan qabu. Waan walu gara kaatullee. Wata qorna jeffe. Ay. Ni kaasta achi keessa as keessa iluuda. Ankotu fuudhameen jalqabe. Kun malee maaltu walitti fide? Namichi maraate. Kottaan dhugnaa. Ashama akkam jirtu daawwattoota Iyyaasuu Birraa bakka jirtu hundumattuu nagaan Waaqayyo si waliin haa ta'u jecha har'a chaanaaliin kan Iyyaasuuti garuu keessummaan Iyyaasuudhaan nuti gaaffii ajaa'iba qabannee dhufnee jirra. Gaaffolii kana daawwattootaatu baasee fi yookaan daawwattoota isa gaafatanii jiranii nuti immoo isaanii isuma gaafachuudhaaf jechuudha gaa. Naa akkasitti dhufnee jirra nagaa gaafadhaa ta'u. Ashama akkam jirtu daawwattoota Iyyaasuu Birraa nagaa Waaqayyo bakka jirtutti si waliin haa ta'u jecha. Arramu sagantaa keenya biraadhaan dhufnee jirra. Turtii isin wajjin qabdan ayoob wanta guddaadha ni amanna. Baga nagaan dhufte Iyyaasuu. Isinis baga nagaan dhufdanii ashama harka fuunee hordofte Iyyaasuu Birraa hundi keessan bakkuma jirtanitti nageenya rabbi isin bira jiraatu. Har'aan tana akkuma baratame keessummoota lama isiniif qabadheetiin dhufee jira. Isaanis gaaffii gaafatanii. Eenyu keessummaan boon maraatanii isa. Kon jalqabeegaa. Utuu gaaffii gaafataa inni keessummaan isa. Ana akkasii okay. Maal miti reeyyu. Garuu yaa chaanaalii isa waan ta'eef. Kanaaf gaaffii babbareedduu gaafataa jiranii. Dhugaa gaaffii ajaa'ibadha. Ayyoo hojii wal harkaa kunee gurbaa kana isiniif har'a argamne. Suutuma lafa nagaa. Ayi suutiin jiru. Wanta gaafatamte tokko ishee sana hambisin deebisuu qabdaan. Ayi junna. Jaartii meeqa akka qabdu. Keessan arifadhu. Keessan arifadhu. Ayi. Keessan arifadhu jedhe injiru waan akkas. Okay gara gaaffiitti dabarra. Gaaffii tokkoffaa iyyuu hin gaafadhu gaa. Ayyee sodaa malee soba malee deebisa. Yaa. Walitti hiyyeetti dhugaa. Ishee talee. Anaan beekoo jaa beeknuuf waan hundumaa akkas soone. Nuti dhoksaa isaa hin dandeenye waan ta'eef yoo sobee nuti bakkee baasaa jechuudha. Nuti dubbata. Hin baasna mootii. Ayyuu jechaadha. Eessi. Gaaffiin jalqabaa bajee gaaffii kana kan gaafate daawwattuusaa Zeenuu. Dubara taatee nama. Zeenuu dhiiran ta'u. Zeenuu dubartiidha. Galatoomii isin jannaa sumarraa gaaffiin jalqabaa ati jaartee yookaan haadha manaa qabdaa. Qabdaa miti mee? Qabdaa miti akka inni qabummaa beekamaadha. Meeqa qabdaatti sirreessi gaaffii kee? Ndogorni. Irreeme. Ati jaartii yookaan haadha manaa meeqa qabda? Meehayyo. Meeqa satutti si dabare gaana miti? Meehayyo. Qabdaadha. Oggaan irraa lammeen. Jaartii qabdaa? Qabuun fakkadhame. Jaartii moo? Namni jaartii qabu waan akka. Asii. Tokko lama sadii. Ayyuu dhusi. Baay'ee wayii dubbachuu ergitiin barbaadne nan dubbadha. Dhiisnis. Isna dhoowwiin nan dubbadha. Walirraa fageessee kunoo Itoophiyaa keessatti maal jedhan kunoo kunuunsi maatii fi wanni daa'immanii walirraa fageessaa mucaa godhadha miti. Inni immoo walirraa fageessee fuudhee waan jiruuf yoo tokko maqaalee dubbiitu bada. Ayyuu. Naraa qabu. Jiru jechuudha. Akka warra kunuunsi hin komannetti sirumatti deemte. Amma jiran ifa godhe. Jaartii qabda? Hin qabu. Miskiina. Maali? Miskiina. Jaartii malee hin qabdu? Miskiina qabu warra kana. Nama hin qabdu? Watan qabu. Waan waluu gara kaatullee. Wata qorna jeffe. Ay. Qabbana jeffe. Sila jaartii kan fuudhan lukarra kaachuufi? No. Ayeeshi Iyyaasuu Birraa jaartii hin qabu. Miskiina. Namni jaartii qoy. Duwwaa sagal. Jaartii hin qabu. Ay qalbii malee jaartii hin qabu. Duwwaa sagal. Digdama. Wayi maal inni sabbo? Sigirii gubbaatti isin barreessa dhiisa. Sigirii gubbaatti isin kaa'ee jira. Gaaffii lammaffaa maal jechuu akka? Osoo carraan biyya alaa tokko siif dhufe biyya kam deemuu feeta? Sila osoo dhufe Singaapur. Singaapur jechuun magaalaa bareedduudha. Magaalaa ajaa'iba. Asin karaa asallaatti gada barta. Asallaa keessa dabartee karaa asallaa irraa waggaa akkas gorta manni baaburaa. Manni of coowwee hin jiraabiti manni baaburaa. Iddoo tola. Manni baaburaa san bira dabartanii. Maali shawaa nyutu re? Shawaa nyutu shawaa. Shawaa miti yaarsiya. Miti yaafe Singaapur timbeetu bar. Singapur. Geography irratti argine. Singapur jime. Singapur jime. Singapur. Argate. Jangan argane. Singapur. Singapur.
لا هاي متي اسمه نايو سنغافورة جمع Silee raamuu sana dheessisa nyaasa kun. إيش كاليفورنيا Kaalifoorniyaa. California. إيه California. Itu juga kan sih Singapura Thailand. سنغافورة في إيش كيس Okay. Gaaffii lammaffaa shamarri lama yeroo akka tasaa keessatti tusi jaallatanii maal goota? Yeroo takkatti. يورد كتي Yeroo takkatti. نعمل لشو Eh. لشو نفور لشو Naaka nan deema. Aku lagi aku. Nan deema. Nama saya dulu tak. إيش ده كم قرر Carti lama bakal sosial la cufuta. Isa immoo siin jaalladha siin du'atu Niin du'atu. jedhanii maal goota? إيه كان ندوبر أكان دون لشو فرتنا كجرا تنقرا Oke. Sabab nisa إيه akka amantii keessatti ni yamamu. شو أنقا فرتنا جمعين Kanaaf Afuudhu. afur qaba. Isheen asii tokko jirti. Tokko immoo Kun qaba waan ta'eef ati isheen gaafatte amma أودس yeroo dandeessu. barbaadu. Gaaffii lammaffaa maal jedhesi baqqaale? Gaaffii ni sadaffaa. Yaasu maallaqni fi beekumsi siif maali? ماليني أنا كم ذكرتي ماشى وان صوتو بكم سمو وان تكرتي وان تكرتي أنت جيرتو جم في دورتي تصوت وان تكرتي تنوبة تشو بكم سي ماليني كرتي مشارع كم كانتي نكاستا أشكيسا أسحسا يلودا Ankoo fuudhamiin jalqaba. Kun maallaqa maaltu walitti fide? Namichi maraate. Kottaan dhugnaa. Boo qalbiin gaddu ati kun kana asii kun buusaa. Ayyuu bishaan dhiiga. نبص ما يا Eeshi. لو كنت دبنا جرا Dhugi abbe. Gaaffii lafaan si goggoosaa jirra. مال أفر لا كنت Eeshi. Kanaafuu maallaqni fi beekumsi waaqaaf laafachaa jirta. Okay. سنوفنا كمان سنوفنا Maallaqni fi beekumsi beekumsa yoo qabaatte hojjettee maallaqa argatta. Beekumsa yoo hin qabaanne garuu maallaqa hin argattu. Maallaqa yoo argatte illee itti fayyadamuu hin beektu. أكسر Kanaaf beekumsi maallaqni beekumsaa dhuftee fi maallaqni akka tasaa dhufte waliin gitu. وين قلت Maallaqni akka tasaa dhufte akkuma tasaa baddii maallaqni beekumsaan dhufte garuu beekumsaan qabamtee jiraatu. Kanaafuu beekumsaatu caalaa. أيتيو Baay'ee dubbichi maal jedhu fakkaate maallaqaa fi beekumsi siif maalii jedha. Isa walii obbolaa isaati. Siif maalii jetti bar أتنا أبولا obboleewwan keessi. أتيو إيش Egaa كنتي maallaqa namni kiisii galee si'atee gaaf tokko onaa keessatti agarsiisuu danda'a. Beekumsa garuu homtuu si harkaanatu fudhattee iddoo gajjallaadhaatti fudhatta malee. exactly Na bakka wanta intini keeti albuuda kee. البولا كنتي exactly Mootummaan illee qoffara si keessaa baasan danda'u. Yoo ofuma keetti qoffaramte malee. Eeshi gaafa dhugaa. Anadha. Okay. Jiruu kee keessatti maaltu si gammachiisa akkasumas maaltu si gaddisiisa? jiruu ija keessatti wanni na gammachiisu waan hin qaburra nama gartee waan an qabu sun gartee akkaan barbaachisu hoggaan itti kenne baay'ee na gammachiisa. Fakkeenyaaf maallaqa haa ta'u beekumsa isheen gartee qabu haa ta'u nama gartee waan san fedhu yoon gartee haagaa san baase baay'ee na gammachiisa. Wanti si gaddisiisu? Wanni na gaddisiisu nama fakkeessa jiraatu. Dhimma isaatti inni maal si gashi. Jechuun san dhibba isaati. Waan biraan gadditu. Dhimma isaatti inni waan biraan gadditu waan fakkeessa. Jechuun Dhugaa Nama dubbachuu fi fakkeessu baasii gaddisiisa jechuudha. dhugaa dubbachuu fi yaasuuni waa'ee kan nama gargaaru itti maalatti beekumsa keessatti nama kan isaa namatti dabarsee nama gargaaru malee kan namaa nama hin barbaannedha. Asirratti baay'eetti si beekaanis kanaaf galatoomi. Haadhaa fi abbaa keessaa eenyu irra jaallattaa moo haadha kee irra jaallattaa? hundaa'uun hin jaalladha garuu harmee koo baay'ee hin jaalladha. Abbaa kee irra jaalsittee jechuudha. Ati hawwe. Allaa maaliif dalaalaa? Eenyu irra jaalsittee jaallattaa amma kan nu deebisi. Harmee koo jedhe. Harmee koo hin jeebar. Bokuun gaaffii poolisiin gaafachee jira mucaa kana dhiifoon haa godhaa. Amma garuu Baay'ee namatti namni hundinuu jechuudha. Namni hundinuu Mm. haadha isaa irra jaallata wal ta'uu hin barbaachisu. Haadha isaa irra jaallata sababni isaa ati ji'a isa abbaan kan kee guyyaa tokkitti kan inni rakkate. Ani badee. Guyyaa tokkitti si rakkate bakka. Jedhamu. Isuma. Jechuun guyyaa tokko jechuun guyyaa amma ati gaara kee jirtu sanatti guyyaa tokko qofa siif Baay'ee rakkate. rakkate yaa. Sayyuu ofiisi hojii rakkate nu siif miti. Garuu ati ji'a sagal guutuu si baatte. Sa'i. Ji'a sagal giraatti baattee si guddisuudhaaf sirraa dhiquudhaaf wanta hundumaa si jira rakkattee sanii boodallee tapha wayii tokko argee ture beektaa? Okay. Taphadha bashannana deemanii agarsiisni ture viidiyoo isaa. Bashannana deemaniiti bashannanni isaa itti bashannanaa eegan sun cinqiidha bakka nama dhiphisa.
daa'ima ishee waliin bashannanti. Ofii focannaa kan ta'e duuf jetti daa'ima isheetiin garuu of eeggadhutti daa'imatti iyyitiin. Saniif haati yaada kanaatti jechuu barbaadan. Haati gaa iddoo hundumaa qabdi. Gaheen ishee as miti. Yoo gahuun lamaan nuti qixxee jaallatanii gaariidha. Garuu dhiironni yeroo baay'ee gara jabina isaaniitu midhamsu waa obsuu damdamachuu waan danda'aniif namni haganatti yeroo baay'ee haadha jedha. Malee hundumtuu gahee isaa qaba. Umurii hedduu kennuuf. Gaaffii afuraffaa ati shamarree akkamii fuudhuuf feeta? Furdoo qalloo moodelistii jedhani. Ani uffate. Furdoo qalloo gabaabduu dheertuu sii jira sirra. Waan afur. Okay. Ta'in fuudhu fedhu jiddu galeessa. Gabaabduu taatee. Gabaabduu osoo hin taane. Taatee qalloo. Mee awwaal isifaati. Dizaayinii gootee. Baraasuu jiru sana. Awwaal taare gurba. Dizaayinii godhee barsiisa. Giddu galeessa jechuun barree namaaf giddu galeessa hin jiru. Namaaf giddu galeessa jechuun qallaa ta'ee furdaa dheeraa ta'ee gabaabaa. Furdoo osoo hin taane. Furdoo bartee akkam deemtu osoo hin taane. Giddu galeessa. Maakala nyaachuu. Qalloos furdoos kan hin taane. Qalloollee gartee akka waan hin taane giddu galeessa jechuudha. Gaabduu osoo hin taane. Asuma mucaa tokkotu gaaf tokko hin barane elementariitti. Yaa namni abaluu naa barbaadedha maamtiire. Innaa dhufe nama shamarran naa barbaadedee dhufe. Riyaa. Jaalala kan jaallatu. An jaallatu innaa nama akkamii jaallataa an jedheen. Innaa